bagana gaannuftani. Bagana isinirraa laatee baay'ee gammadeera, baay'ee isinitti boneera. Bakkan isin kaa'ee bakkan isin yaadetti argadheera. Galatoomaa. Keessummoonni koo kabajaa, hiriyoonni koo, gareen hojii koo, maatiin koo bagana gaannuftanii. Dhuguma dubbachuudhaa fi jalqaba muuziq viidiyoodhaan na beektu. Muuziq viidiyoon mana barumsaa koo gaarii ture. Muuziq viidiyoo keessatti wanta baay'een bare, muuziq viidiyoo keessatti nama baay'een bare. So achirraa ka'een immoo gara fiilmiitti gaafa dhufuuf deemu qaawwaa guddaan nama barateera yookaan immoo taatota akka jiruun waggaa baay'eedhaaf qoradhee fiilmii ani barreessee fi taatota dhibuun akkan mana barnootaa taatotaa jedhee yaadu yookaan immoo jalqabuu fi ka'umsa naaf ta'e jechuudha. Akkuma beektan iskiriiptii nama tokko barreessa sana booda nama baay'eetu irratti hirmaataa jiru. So namni barreessu lama sadii jiran rakkoo hin qabu. Namni hojjetu garuu dhibba lamaa fi dhibba sadii isaa oltu barbaachisa. Isa gochuuf immoo mana barnootaa yoo banne malee qeenxeedhaan yookaan immoo akka wal beekumsaan yookaan naannoo keenyaan sassaabbanne hojii kana furuu hin dandeenyu waan ta'eef industirii kana furuudhaa fi mana barumsaan akka banuu qabuun murteessee jechuudha. Experimental movie jechuun kaayyoo keenya jalqabaa ture. Sanaaf ji'a dirree barnootaa keessatti dabarsine, ji'a dirree barnootaa keessatti ijoollee dabarsine qabannee immoo ji'a 8 kan ta'u dirree irratti dabarsine jechuudha. Pre-production, production fi post-production dabalatee ji'a dirree irratti dabarsine. Egaa fiilmii isin amma agitan kana agarsiisuuf deemnaa jechuudha. Egaa fiilmii kana keessatti amma danda'ameeti fiilmiin kun immoo mana barumsaa waan taaneefi waan namni irraa barachuu danda'u, dargaggeessi mootiveetii ta'uu danda'u, ogeessonni baay'ee immoo akka jaallachuu danda'anitti yookaan immoo galumsa akka ta'utti yaadne dhuguma isinitti himuudhaa fi qarshii baay'ee guddaa itti baaftu. Seenaa aartii Oromoo keessatti tun isinitti himee qarshii isaa hirrifattu garuu ani qarshii isaa ajandaa akka ta'u hin barbaadu. Ani ajandaa akka ta'u kan hin barbaadu qulqullina hojii isaatii ijoolleen nu barsiifnedha malee qarshii waan hin taane jedhanu qarshii mayyoo kanaa ta'uu hin barbaanne. Because namoonni baay'een qarshii irratti invest godhaniif qofa hin milkaa'an. Namni qarshii invest irratti godhaniif qofa waan hin milkoofneef irra caalaa kaayyoon keenya banni barnootaa keenya fiilmiin keenya ajandaa ta'uu promootaa ta'uu isa jenneef dhiifne jechuudha. Kana keessatti gaa namoota baay'eedha kan hirmaate. So ogeessonni na dudduuba turan yoo xiqqaate namoota 28 ol karuun namni hojii muuvii kana hojjete jechuudha. So namoonni hundi isaanii they are so professional baay'ee namoota dandeettii qaban kan arganne lokeeshinii irratti bareedaa gochuu yaadneerraa koostuumii irratti baay'ee hojjechuu yaadneerraa siinimaa isaa baay'ee siinimaatiikii gochuu yaadneerraa taatota gaggaarii filachuu yaadneerraa imparsiifna ijoollee barsiifne deebisnee fayyadamnee hojii hojjennaa zan niitoorkii ijaaraa deemu jechuudha riivoluushinii kana uumuudha kaayyoon keenya. Kanaaf har'a ijoollee barsiifnee dhimma baannee muuvii hojjenneerra ijoolleen kun deebi'anii niitoorkii fiilmii industirii afaan Oromoo keessatti lafa olaanaa akka isaan qabaatan abdiin qaba. Gara fuulduraattis kaayyoon keenya kanumadha jechuudha. Ijoollee hin barsiifnaa, hin hojjechiifnaa, isinii kenninaa, hin barsiifnaa, hin hojjechiifnaa, isinii kenninaa. Zan namoota barate addunyaa fiilmii industirii afaan Oromoo akka guutuudha kaayyoon keenya. Nama dhuunfaadhaan eegallee yoo nageenyeerra imagine without any sponsor kan muuvii kana hojjennee mana barumsaa kana asiin geenye rakkoon qabu warra sanuma himatee hojii dhaabu miti. Garuu kana booddee qaamoleen mootummaa, miti mootummaa, hayyoonni, abbootii qabeenyaa yoo nu cina dhaabbatanii na amanaa fiilmii afaan Oromoo gaanfa Afrikaa irratti guddaa gochuu dandeenya. Hojii amma argisiisuuf deemu ilaaltanii uummata amma kana yaa'ee nu wajjin jiru ilaaltanii qaamoleen nu deeggarree mana yaalaa deema. Galatooma. Maqaa abbaa koo duwwaatu hin ta'in anallee isteejii kanarratti naaf yeroo isaaniitiif hedduu isin galateeffadha. Oromeeffaa kootu immoo ifama guddaa because
asuma dhaladhee guddate Finfinnee. Nama of galchaa jechuun barbaada. Jaalatamoo saba koo jaalattoota aartii dinqisiifattoota Admaasuu galma kana keessatti jirtan marti raga ijaan nagaan wal argine jechuun barbaada. Galma guddaa kana keessatti taa'ee yeroo sagantaa miidhagaa kana hirmaadhu yaadannoo ijoollummaa koo yeroo harka abbaa kiyya qabadhee mana tiyaatirii yeroo nageessu sanna yaadachiisa. Yaadannoo qofa osoo hin taane hawwii Admaasuun qabu guddina aartii afaan Oromootiif qabaachaa ture karaa qabaachuu isaatu natti mul'ata. Irraa eegalee hanga zaa jireenya isaa guutuu aartii Oromoo ijaaruu irratti kan dabarsee Admaasuun dhaloota qaxalee maqaa isaa yaadachiisuutiif hojii isaa itti fufsiisuuf horachuun isaa ammoo gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Admaasuun bara yeroo ulfaataa sana keessatti mana cufamaa tokko keessatti lubbuu isaa darbe. Haala rakkisaa sana keessatti inni maqaan isaa akka hin yaadamneef sirna awwaalcha isaa kabajaa malee akka gaggeeffamuuf dhiibbaa ture. Sanammoo maaliif ture jechuun dandeenya. Seenaan Oromoo yoo taate si gala jechuudha. Sana keessatti hin seennu. Ta'us garuu sochii qeerroo Oromoo magaalaa Finfinnee yeroo sanaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa addatti ammoo abbaa qabeenyaa Oromoo obbo Dinquu Dayyaas luba Balaay Makonnin taasisaniin sirna awwaalcha gootaaf taasifamee akka gaggeeffamu godhameera. Namootni olii maqaa isaanii waame dabalatee dargaggoota yeroo ammaa kana ashaaraa Admaasuu itti fufsiisaa jiranii akaadaamii taatoo Abbaa Lataa akkasumas Lencho Gammachuu Abrahaam akka maatii Admaasuutti akka saba Oromootti bakkee bu'ee guddaa isin galateeffadha. Namoota hundumti keessanillee sagantaa bareedaa kanarratti argamuudhaaf warra dhuftan hedduu isin galateeffadha. Horaa bulaa. Okay, Lencho waan afaan Oromiffaa fidee an Ingiliffaan dubbadhaanaaf kolcha. Sanaafuu akkasumas fiilmiin Abbaa Malkaa kun waan fiilmii intarnaashinaali ta'ee fi afaan intarnaashinaali dubbachuun narra jira jedhee yaada. Ladies and gentlemen, our distinguished guests of honor, on behalf of Abbaa Acting Academy, my partner Lencho and I would like to welcome you to the premiere of our film Abbaa Malkaa. I'm not going to stand here and talk about the film as the film is going to talk about itself, but I want to talk about 3 points. Those points are inspiration, unity, and quality. The inspiration for the establishment of Abbaa Acting Academy was Obbo Admaasuu Brahanu, better known as Abbaa Lataa, who with little resources that he had, brought so much joy and happiness to people of Ethiopia and beyond. We are forever indebted to him, and we promise to uphold the legacy that he started.
The second is unity. All the amazing things that you guys see today, the students, the crowd, the displays, everything that you see, and you'll see it in the movies as well, came out of unity. Although you see Lencho and myself in front of the cameras on media, there are countless people behind us, and I want to acknowledge them. As you leave here today, I want to encourage you to practice Tokuma, to practice unity. Not only in entertainment though, but in your communities and as a country. Because you see, unity is strength. And it gives you powers. And the powers help you solve problems that you might otherwise not have the solutions to. So please, let's start working together more, not in entertainment, but elsewhere as a country. Lastly, I want to remind you of the word quality. Whatever you do in life, do it to the best of your abilities, and that's everything. Whether it's in entertainment, education, business, because when you do great things, you inspire the next generation. And they say the best for that, and this is for Lencho. Well, first I want to actually thank everybody else as well. I want to thank all of you guys who took the time out of your day to be present with us, the people that took to social media to share our work, the people and our wonderful students, our faculty members, our production crew, the crew that put all this together, the decoration, everything, all the package. We're indebted to you. I also want to thank my family who supports me in everything I do. I love you guys. Finally, I want to say thank you to my brother, partner, everything. This man, Lencho, put together everything. He spearheaded this from A to Z. I am deeply honored to be with you on this journey. You mean everything to our art, and I'm very, very happy to be on this journey with you. Finally, Lencho and I joke saying that we have Ayantuma. Ayantuma kabla janamti? Yeah. Yes. Ayantuma in the Oromo language, I guess, roughly translates to Ifa Mayodo Gongorele. Directly translates to like a blessed spirit. In Gargarsa Kesan Barbara Kanara, Oromo Maljada, Kanayantuma Kabu, Inegina, in Jabuti Fufna. Enjoy the movie. Para taktik akademi bersasadi berjatra di bidang sudah kualitas masuk berlalu dan orang akan dibawa jadi Lencho kendali juru pada galasoma dan doa jadi galasoma sisi itu kisah itu